Muhammad alayhi salatu wasalam qaadima namni tokko isin dura qaadimate hin tuqinaa jedhe. Muhammad qaadima nama hin tuqinaa hin qaadimatinaadha. Haga namni sun isin yayyamutti aboon san dhiisin iyyoo sadee fuudhe hanga namni namaan jirutti. Takkiin ammoo hayyummaa si godhete jiraa fuudhe hagee namaan jirutti jedhe. Wanni tana jehuuf ba'a. Yeroo dardarummaa tana nullee waa xiqqoo keessa dabarree ture. Waa hedduu jira. Akhirnya yo sa gurbata jala kan netti baabu gurbata jala tamana mi dubbatetti baqata namni amma haga itu dubbatu namni itu dubbatu gaafa itu dubbatetti namni baqatana yaa'e galgala qalu tuma khatarra kana jigi fate ka kamaroni zama se kunjeetu bolle ifira ka taasi jare ko maali dhufe je haya bodarra oqa gurbaan dhufe cabsaa seeni akkata shari'aa saniin miyyoota na fuudha akka ganda keenyallee maqaan hin banneetti jee ogaale dhufe. Gizeen ulaa tanaan seene ulaa sanii biyyoo baaftan. Kolkoloo. Eeyisa ooftan. Dingalli biraata jiraa miree kaaga namni bilcheessuuf mataa. Kanatu tasbaagaa booda biyyoo gaa. Akkuma tokko wala mansiiftan akka kana wala mansiiftan. Bar kun akkana. Bar kun baay'ee qaba. Kun bar kun akkana. Dhugaa jettanii isinitti himtan. Naam dhugaa wallaahi. An bar duraanuun feene jettisillee. Duraanuu walaanaa Oga isin jette akkasi wallahi nulleen kana siin feen akka hiriyaa hojii dhaladhee tokkotti akkana hiriyaa tokkotti waliin usiilaalle jamaaloo kana maqallee beeku akkuma tijje jamaaloo dhifama na waliin kana siilaalle hiriyaa akkasitti wal jala oolfan si galte gandi humaa gurbaadhaan sii kennine ja'anii beeketti mana gaafa kaan intalti haadha abbaan numa dhalan malee harkan jirtu haadha abbaan intalti harkan jirtu soommanumata bira kana rabbi agarsiisa